Atoo. Feenaani injiin innoo. Ishqa kuno. Murata. Atoo. Kun ka gaafattooti? Xiqqishoo sammoo. Ka huccuu aniti ambitiif. Maashaallah. Kunoo ruuzaa fi kana fiddanii namoota gargaartan hedduu galatoomaadha hedduu galatoomaa obboleen kiyya. Maatii torba qabaa hunduu akka jirta akka agartan kanatti inninis ummaan teessanis hin dhageessu mi gurraan? Odduun dhageesse. Maaltu isin gargaaramee maaltu waa yoogaan isin hin finne eessaa fiddanii nyaattan hamtu irraa fudha hamtu irraa Hadaam. hadaamii Onadhaa waan akkasii ammannee gurguratu. hadaa hammatanii gurguratanii Amma jijjiirra. hadaa qarshii meeqa gurgurattan? Ashanta. 50 isinii geessisan nyaata san Kiiloo takka nuu geesse. kiiloo takka hundi ammaan tana ruuzaa fi zeetii isin fideetiin jira ruuzoon naqime abbaan kee maallaqaas kanneetiin jira waan kuduraadha hanga soomanaa kana isinii gaa warra isin gargaare kana eebbisaame maal jettanii mee Riskii haaqannu. maal haaqannuufi riskii riyaa maal jette amiin 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 tole gaa hundo abboo keenya ijoollee torba qabaa akkuma agartan zeetii fi ruuza finnee fi waan sooman itti soomanan goonee fi warreen kanatti cinaa dhaabbatanii hedduu galatoomaadha hedduu maatii hiyyeeyyiidha akka isiitu jettetti hoggaa nuti hin gargaarre hadaa hammataniiti hadaa qarshii 50 gurguranii sanuma kiiloo takka nuu gahaa jettee daa'imni tuni so obboleen kiyya namni gargaaruu dandeessanis gargaaraadha. Amin 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 bakka deemu maallaq